akkamitti inni dhiiraa jechuudha dhalaa manatti itti dhaqeetu. Arraas boruu jechuudha faayuu miidhaa isiidhaa hin danda'u. Viidiyoo tan daawwannee haa walitti deebinu. Obboleettii jeeftii jeebar. Obboleettii jeeftii qaba. Lafa dee kaachina raamaa manee lamaa deddeemte. Eessatti deemaa sin jeebar. Obboleettii jeeftii malee mana Infidu maal fittisa? Infidu. Akka dhiiraas goo godha. Akka dhiiraa nama godhe. Achitti si deebinee. Obboleettii jeeftii ba. Eessatti jeebar keessee baastu mun baatu. Baasu maal fitta? Waan ibsuun sin garsa gaawa guyyaa ta'u akka keessee baatu. Cafeetanii obboleettii akkas gootanii deebitee. Si'uuma ammoo osoo si cafe. Beeydafi. Eenyu osoo hin cafeen? Si'uun hin Nama cafe. eenyu cafee? Eenyu cafee? Maal fitta si'uun hin Ammoo. cafe? Na cafiita inshaallah mee itti Beeyi si jebee. hin boo ammaan tan obboleettii jeeftii bakka jettee. Dhaabbatee maxxana. Obboleessi haniidha. Faayoon hani akka qabdee jirtu ni beektan turte. Faayoon hani hiitee turte. Garuu immoo hani maaliif faayoon hiite? Yoo jee irra na gaafate irra gaariidha. Maaliif hiiteen kuni maaliif waan namni hundi beekudha jechuudha. Maaliif akka faayoon hiite? Hinaaffaa fi qabdee hiitee tumaa jirti. Anuu isii baasuufiin xaaraa jira yookaan immoo shaakalaa jira. Akkanumatti immoo ifii dhaqee akkanuma dhaqee jechuudha. Jaartii xiyyaa ani hani niin qaadifate. Isaaf obboleettiidha anaaf qaadhimaadha. Garuu immoo akkamitti inni dhiiraa jechuudha dhalaa manatti itti dhaqeetu. Hedduutu akka nama yaabsaa jechuudha firoo. Ani dhugumatti raajuun shugguutiidhaan na sodaachisaa. Ati immoo ableenis jira jee. Ani isa sodaachisee miti. Ifumaaf dubbii kaasee bakka tana dhufeeti obboleettii hidha jirtii naa baasee jee. Ayyi baan obboleettii ta'ee niin baasaa niin baasa. Garuu immoo faayoon jechuun namaan akkana barbaadaa jiran ni beekti. Sababa siidhaa namoota hedduutu qabamee ture. Ibsaan na biratti hidhamee ture. Amma immoo firoon akkana jechuudha. Diina baay'ifachaa jirta. Nin beektu malee diina baay'ifachaa jirta. Ibsaan akkasi barbaadu ibsaan ati ani itti manatti si geessee gartee mana isaatti sun seesuni har'a hidhaa bahee jira. Ati immoo dhayxee faayoo barbaadde taanaan diina baay'ifachaa jirta. Ani siin barbaada. Ibsaadhaan wal taateen na barbaaddaa osoo hin tahin awwanni si barbaaduuf dhimma jaartii xiyyaati. Jaartii xiyyaa wanta akka si keenya jirtu. Ani siif illee laatachuu hin jiru. Habajaan waan namni jechuun waan viidiyoo tana mariniif turee jira. Viidiyoo irraa maree irraa gallakkisee tummuuf itti dhaqee nama wajjin itti dhaqa. Viidiyoon sun akka nama maramte jechuudha. Kuni beekamaadha. Ani immoo firoo akkaan si godhu tamam amma faayoo si qabee hin taa'u jira miti. Faayoo harkaayis jechuun ani jaartii xiyyaa irratti hin du'a. Maaliif hani jibbiteetiif haniin akka isiin hidhamtuuf akka isiin tumamtuuf anaan kan godhaa jiru. Tayyib dogoggoruma fidde yookaan immoo dogoggora gartee haa uumameen guyyaa sanii firoodhaan jala gabbee akkana jeetiin itti hime telefoonatti kan jeeni. Isiin ammoo dhiiftee suuqa irra gabbaatee qabamte. Innis ibsaa eegi haniin hin jeen ibsaa gallakkise. Dogoggora takka dogoggoruun waan jiraati. Lama dogoggoruun ammoo na biratti hin jirtu. Ani kun ka barbaadamaa jiru magaalaan jechuun namni meeqana jala bitamee namni meeqanti jee ida barbaadamaa jiru maaf hin qabamini? Ati ni qabamta taraa meeqa takka lamarra sadii. Maal jechuudha qabaan tun akkamisa? Saniifuu ani firoo sindiisaa miti sindiisu. Maaliif sababni nan sindiifne jechuudha? Dhugumatti ati akkamitti haadha ilmaanii ani maaliifin masruufa nama kanneefi biraa deebi'a. Wal dhabnee jirra bara. Laafeetii waliin jirra osoo wajjin nyaachuu jirru wanni ibsaan siin beesun dhuguma siis. Wanni ibsaan gartee doolaara 200 akkamitti nama wajjin nyaannee dhugnee naf bittee jettee faayizaan gartee dubbachaa turte sanii hamiddu takkaan gaafa san kooflaa ture. Amma immoo deebiteetuma anuma irratti waliin nyaachaa dhugaadhaa as deebi'ee osoo naan hin mariitin bakka takka nyaannee dhugnee dhaqee faayootumuu jechuun maal jechuudha? Tayyib amma osoo gaafa sanii guyyaa kalii jechuudha osoo faayoon harkatti laaftee osoo harkatti laaftee hulaatti cufuu baattee maaliif silaa akka firooti jechuudha firoon inni lubbu baasuuf dhaqe haadha ilmaaniiti. Tamam. Ani wayyaa hin harkanne wayi faayoon harkanne inni hogguunii fi dhaqee manatti lubbuu baasee maal jechuudha. Garuu immoo lubbuu namaatiin hin taphatin. Anuu ibsaa agartee hanga sana akoontiyyee gaafa sanii siin agarsiisaa ture malee ati hogguunii fi itti taphachuudhaaf yookaan immoo ati dhahuudhaaf waa banneen taphachiifta. Garuu immoo osoo duraan jechaan natti himtee jechuudha. Ani akka haniin baatus nama godhu tokko. Akka siifii faayoo walitti butanis akkasiin godhu ture.
Garuu immoo wajjin nyaannee laaqana wajjin nyaannee tadda baane. Wanni nan arge garuu halkan leelii namni bilbilee hogguu natti himee gurbaan ati si wajjin deemtu suni gartee naan jedhan. Si ganeeti jaartii ta'etti mana dhaqeefi. Tolchite baga akkas goote. Quufaa sirra kute. An harka gartee ati isiidhaan har'aan tana akkasii dha'uudhaaf yookaan immoo wajjin nama gartee ati hojii dheettee fi nama gartee ati akkasitti faayoodhaan itti hatta deessanii yoo nan si cabsee hidhee gartee hudduu duuba si kaa'ee dur tana dura faayidaa si soomee miti dabbaa gaazaatiin ani mummumaan tana barbaachisaa taanaan sila lubbuun si dabarsa. Nama jaartiidhaan hanjamu hin danda'an. Nama haadha ilmaaniitiin keessattuu isii tanaan hanjamu hin barbaadu jechuudha. Maaliif ani immaan tana firoo manatti ammaan tana faayootti hin deemu. Waan feetee isaa jettu yeroo itti wallollee naaf faayoo wallollee jira dhugaadha. Wanni irra wallollee jechuun wanta takka irra wal ta'a. Waliin bu'iinsi naaf isii wajjidduu jiru hin jiru. Garuu immoo ati jechuudha anaa fi isiin jaarsaaf jaartiidha. Ani jaarsa isiiti isiin jaartiti. Ati immoo alagaadha. Obboleessi fayyadama. Akkamitti hanii baafnaadha. Ati immoo hanii baasuuf dhayte. Tamam qabeetiin hidhee faayoo dura si kaa'ee akka isin somtu godhaa. Maal fidda? Wanni fiddu takka hin jiru. Garuu immoo viidiyoo itti aantu jechuudha dhaqee hidhee jechuudha isa wal qixxeessee irra kaa'ee akka faayoon tumtee wal qixxeessitu gartee tana dura dabbaa gaazaatti dhoosanii miti faayisaan har'ammoo jechuudha akka isaa miila lameen ol deebiftee faayoon miila lameen ol dachaaseetiin mataa gad deebisee hidhee tumsiisu ta'a. Kanaas anaa miti. An nama gartee akka firuudhaa osoo hin ta'in jijjiiranii jajjabaa'u kan meeqaan jala dalagee firraa dhorke. Ammaan tana waan hin dubbadhuu fi waan hin dhiisuu saddaan wallaalaa jira. Hedduu takkaan finfinnaa'ee jechuun jechoota taanis fayyadamaa jira. Garuu immoo ani nama akka firuudhaa osoo hin taane hangamma dura jaalalaan waa hedduudha waan inni hedduu bunni dubbate jechuudha. Ibsaan silaa jechuun akka firootiif firoodhaa anaaf firoon jechuun akka obboleessaa wajjin nyaachaa ture. Waa hedduu hojii dabarsinillee. Ibsaa gaafa hiine san isa qofaaf beeka. Saniifuu gaafa sanuu qulfii gartee ibsaan itti hidhamee diina hiyyajjee gartee qulfii san sittiin kan maaliif sii naman lubbuu namaati. Garuu immoo yeroo sanitti ati ni najjeesa. Musadda sana akka inni sibiila akka inni turte. La ilma namaati abbaa ilmaaniiti jaartiin ciisu jirti ni baafnaan sin ture. Har'a immoo maaliif nama tokko hogguunii fi diinummaa inni sirra yaaduusi irratti yaaddu. Garuu immoo garuu birootiin adabdee akka inni baru goote jechuudha. Ammaaf garuu ati hedduu takka jechuudha. Ani duraan asii olii yoo naaraa ture amma immoo asii gadiin akkan gartee garaadhaan naaru akkaan onnee gartee qabaadhee onneedhaan naaruun na godhaa jira. Faayoon si qabdee jirti. Dhiira taanaan jechuudha maaliif ani hin baasin dhayte? Bakka isiin jirtu maaliif ijaan hin arginu? Viidiyoo san ogguun guutuu laaleetiin jechuudha. Viidiyoo waan hin taane bakka guutuu laalee ture. Anamma firoo waan miti. Silaa ho'atu achi mana keessa jirta. Ayyoon qabamees jechuudha ammaan tana sababa keeti kan hin qabamu ta'u. Tana dura hin qabamu. Sababaan ani gartee namni na qabu hin jiru jeetii yaada. Maaliif? Tokkoffaa diinee heddummeeffannee jira. Sittillee hin dhaadadhu. Dhaadannoon tiyya harka kiyya keessa ugguu seenteen si garsiisu ta'a. Waa hedduudha akkaan ajja'u wartee waa hedduu akkaan dubbadhu na godhaa jirta. Garuu immoo faayoon jechuudha. Har'aas boruusi ani isin jibbin. Nin fuudhaan jee malee faayoo jibbis hin jenni bara. Dhugaa akkuma obboleettii siif obboleettiidha aniin kana duraas dubbadheetti jira anaaf qaadhimaadha. Na jabduudha. Isaan lameen waltumuun dhala naa waltumtu. Ati yoo dhiira maaltu si geesse? Akka itti baafnu shaakal nan jettee murteessaa hin jenna. Kana hunda maaltu fedhe? Saniifuu kana fakkaataa jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaadha. Ani har'aas boruus jechuudha. Faayoon miidhaa isiidhaa hin danda'u. Dura jechuudha faayoon maal jechaa jirti? Kanuma firoon tumaa jiru. Firoon manatti faayoon dhaqee kuni akkaan waan qaceelcheeti. Akkaan waan qaceelcheeti jechuudha. Akkaan ani faayootti qaceelcheeti akkas ilaalaa jirti. Garuu immoo ani hin qaceelchine gamanuwaanuu. Ajaja kiyyaan alatti firoon kanii fi faayoo dhaqee tumaa jiru. Hin tumne inni tumame malee. Saniifuu yoo ammaan tana jechuudha faayoon
waliin na tuman jettee jechuudha. Firraan shakkitee hoolaan irraa banuu didde malee ani dhaqeetiin firoo gartee isii mana qabdee jirtuun kana firoo gartee manatti faayatti dhaqe kana hidhee jechuudha isii bira kaayee bira deebi'a. Tana booda wanni takkaas wanni dubbatu hin jirtu firoon harka kiyya seenee jira duruu harka kiyya ture kanaafuu dubbii sirrii dheeressu hanga qophii birootiin wal deemu.